Warahmatullahi wabarakatuh. Najir jirtu ani jira galata rabbi hordoftoota abdaatu akkam nagaa jirtu warri amantaa biraa hordoftan immoo ani jira galata rabbi. Egaa irraallee aappii ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufeetin jira. Aappiin kun aappii bareedaadha. Kanaaf mobaayila keessanirraa akkuma beeksisa irratti argitan aappii kana mobaayila keessanirraa dhabuu hin qabdan hunda keessanuu isin fayyada. Tarii amma isin fayyadu hadhiisu malee yeroo inni isin barbaachisu jira aappii kana waan ta'eef appilikeeshinni kun baay'eetu jira keessaa kan naaf ta'e ana jechuudhaan baatee mobaayila kiyyarraa qaba. Kanaaf akka buufattan isiniin jecha aappiin kun yeroo jalqabaa yoo pileestoorii keessan keessa daawunlood gadi godhattanii buufattanii san booda daataa hin barbaachisu jechuudha. Akka ajaa'ibaatti isin fayyada waan ta'eef waa 4 isin fayyada. Kanaaf akka gadi buufattan warri ammoo buufattanii qabdanu hin gubinaati. Gaafa banattanii waan kana itti fayyadamtan jira waan ta'eef aappichi maanii ka jedhu walumaan ilaalla. Jalqabaa pileestoorii keenya keessa ni seena jechuudha. Pileestooriin keessan kanaadha. Egaa seenne booda haala barreesse kana itti barreessitu jechuudha. Qubee tokko osoo hin dogongorin barreeffama kana as iskiriin irratti argitan kana barreessitanii isin seensisa jechuudha. Egaa haala kana egaa seentanii appilikeeshinii kun baay'eetu jira jechuudha. Keessa akkas gaddeemtanii akka waliisinitti hin fakkaanne kana buufattan jechuudha. Kana buufattan keessa isa kana osoo hin taane kun wal fakkaata waan ta'eef inni kun asii achi garagalee kiisha keessa mobaayila fuudhaa jira. Inni kun immoo akkas as garagalee mobaayila fuudhaa jira waan ta'eef barreeffamni illee tokko waan ta'eef keessa ka asii achi akkas garagalee ka gadii kana buufattu jechuudha. Itti an oppini godheen seena jechuudha. Isin instaala yookaan daawunlood godhataniitu buufattu jechuudha. Egaa ani oppin godheen seena jechuudha. Egaa aappiin kun kanaadha jechuudha. Aappii kana gadi buuseen jira keessa seena jechuudha. Yeroo jalqabaaf yeroo keessa seennu beeksisa kana irraa dhugunne lakkoofsa pinkoodii itti nanna jechuudha. Intari lakkoofsa 4 akkuma nu gaafataa jiru kana dijitii 4 nu gaafataa tokko yookaan qollofachuudhaaf koodii itti gochuudhaaf lakkoofsa tokko yookaan 4 ni filanna waan barbaadan hin filattu. Ani tokko yeroo 4 hin filadha tokko yeroo 4 tokko marraa 4 egaa filadhe booda ammallee marraa lammataatti deebi'ee tokko marraa 4 itti naqaa jechuudha. Taraa 4 itti naqeetiin jira. Haala kanaan qulfii kiyyatti qollofee jira jechuudha. Egaa aappii kana yoo qabaatan gonkumaa tokkoffaa wanni inni isin fayyadu yoo akka carraa irribaa isin qabaa jiru chaarjirra mobaayila keessan godhattanii mobaayilli keessa yoo dhibba guute inni jee irribarra akka isin kaatan isin godha jechuudha. Isinitti jee mobaayilli keessan fuul baatirii akkuma argitan irratti yoo bilbilli keessan guute yoo irra godhattanii raftanii ala chaarjiin keessan dhibba ga'e isin kaasa jechuudha. Inni biraa immoo mobaayila keessan lafa gootanii yoo deemtan irra godhattanii yoo namni biraa dhufee ka tuqu taate isinitti hiyyee akka isin naxxanii harkaa fuutanii dhaamsitanutti cufachuu hin danda'u jechuudha. Inni biraan immoo hattuun tokko yoo kiisa keessa mobaayila kiisa keessan keessanii akka carraa dagattanii osuma isin dhaabbattanii yoo hattuun kan borsaa keessan kiisa keessan harkaa seenee mobaayila keessan tuqute akka inni tuqeen itti hiyyee isin dhaggeessa jechuudha. Sagalee olaanaa qaba waan ta'eef haala kanaan isin fayyada. Inni biraan immoo yoo chaarjii shaana keessan jechuudha chaarjii keessan namni ifaarraa kan baasu taate iyyee isinitti waama jechuudha. Akka isin naxxanii harkaa fuutanii koodii ammaa kanaan itti naxxanii cuftanitti gonkuma abbaan fedhe dhaabuu hin danda'u waan ta'eef kana isin fayyada. Egaa alatti fayyadama isaa isinitti argisiisa. Ka jalqabaa kanarratti hattuudha jechuudha. Akkuma beeksisa irratti argitan hattuu mobaayila keessan kiisa keessan keessaa fuudhee fiigu akka inni akkuma inni kiisa keessan seensee mobaayila tuqeen isinitti jechuudha. Yoo akka hattuun mobaayila keessan hatee fiigu kan sodaattan taate kanuma irra xuxxanii egaa kana xeenxanii booda konnektii gootu jechuudha. Asirratti konnektii gootu yeroo 5 gadi lakkaa'ee eega jedhee yeroo 5 gadi lakkaa'ee yoo raawwate gubbaarratti ol baasa san booda kiisa keessan keessa godhatu jechuudha. Mobaayila keessan isin gadi hin cuftan jechuudha. Hin cuftan mobaayila keessan ofumaan dhaamu akka inni dhaamutti eeddanii eega inni ofiin of cufee booda kiisa keessan keessa keewwattu jechuudha. Qollofattanii kiisa keessan keessa keewwattu. San booda yoo namni dhufee ka tuqu taate inni ija jechuudha. Ifaa bobeessee ija san booda ramzii ammaa ittiin qollofattan sana itti naxxanii banachuu dandeessu jechuudha. Ka biraallee ka gubbaa kanatti
Ka gubbaa kun immoo jechuudha ka jalqabarra jiru suni yoo namni tokko bilbila keessan ka tuqu taate bilbila manuma teessan keessa yookaan keessa lafa keessanii yookaan deemtan taate akka namni hin xunne yoo namni bilbila keessan harkaan qabu hin feene isinitti himu yoo barbaadani ta gubbaa kanarratti keessa osoo hin taane ala yoo keessan jechuudha mukarras haa ta'u wama tokkorra ala yoo mobaayila keessan lafas haa ta'u keewwattanii keessa osoo hin taane ka jalqabaa kanarratti rukuttanii akkuma amman isinitti argisiisan fayyadamte kun ka hattuuti jechuudha keessa yoo keessanii hattu yoo keessa isin seense itti jechuudha. Kun immoo chaarjii baatirii irra godhattanii yoo namni chaarjii keessan irraa baasu dhufe itti hiyyaa jechuudha. Gatiin fuula harkaafatanii dhaamsisanitti dhaamuu hin danda'u akkasii jechuudha. Kun immoo yoo namni waayifaayi keessan banatee seenee iyyaa jechuudha. Kunillee yoo namni rifoonii keessan itti baase iyyaa ka gadi kun immoo ka baatirii fuul baatiriin kun immoo yoo baatiriin keessan dhibba isiniif seene iyyee isin kaata jechuudha. Sagalee olaanaadhaan aga isin kaatanii dhaamsanitti iyyaa jechuudha. Isiniif gala jedhee abdii qaba. Haala kanaan fayyadamaa keessattuu gara Itoophiyaa yoo kan dhuftan taate hattuun Finfinnee karaa isin dabartu waan ta'eef waan akka kanaa yoo fayyadamtan bilbila keessan argachuu ni dandeessu akka isiniif eegamanidha. Ka gubbaa kanarratti akkuma dura isiniin jedhe yoo lafa keessan jechuudha ala keessan yookaan wama tokkorraa bilbila lafa keenyaam yeroo tokko achirra keessu jechuudha. Kana keessaa yoo inni iyyaa garuu ka keessa hattuun ka seensisu taate kana jechuudha ka iyyee qabu. Haala kanaan fayyadamuu ni dandeessu. Ofiin hin dhaamsitan jechuudha. Bilbila ifaa mobaayila keessanii yoo fakkeenyaaf akka namni chaarjiitiif baasu yoo natti himuu barbaade chaarjii irra erga godhadhee booda kanarra gadi rukutee konnektii asirra yoon godhe jechuudha. Asirratti yoon godhe aga 5 gadinaaf lakkaa jechuudha. Inni agartuu irratti ilaala. Amma chaarjii irra hin jiru jechuudha. Chaarjii irra osoo jiraate 5 irraa gadi lakkaa'ee fida jechuudha. Amma chaarjii irra waan hin jirre bilbila kiyya hin lakkaa'u. Kanarra hin deebi'a. Kanarratti rukutee lafa kaa'a jechuudha. Kanarratti rukutee lafa kaa'a. Akkuma argitan lakkaa'u jira jechuudha. 5 irraa aga 3 lakkaa'ee haa xumuru. Amma gubbaa kanatti ol baasee jira jechuudha. Akka lakkoofsa itti naqneen akkasitti dhaabbataa jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa lafa keessaniitu itti naqxan jechuudha. Lafa keessanii akkasitti 5 irraa gadi lakkoofsa dhiyeessanii deemtan yookiin illee dhaanfatu ifaan isaa jechuudha baatiriin isaa. Haala kanaan isiniif galalee abdii qaba. Kanuma jechuudha. Gabarumsa biraa waliin